uffadheen uffaata adii maannaa dhokatan soorata xumureen kan biiftu gadii rabbi harka gonfoon fudhata innan eeggadhu masiinqoo Yesuus harka ulfaataan dhufa jabaadhe. Ulfina sagalee Waaqayyootiif miila keenyaan iddoo jiru dhaabannee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannaa. Nan dubbisa akkas jedha. Yesuus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni Waaqa irraa ilmis namni tokkollees kana hin beekani. Bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Bara sana bishaan badiisaa dura amma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaas turan. Isaan amma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Gaafas namoonni lama lafa qotisaatti hin argamu. Inni tokko hin fudhatama, inni kaan immoo hin dhiifama. Dubartoonni lama dhagaa daakuutti hin daaku, isheen tokko hin fudhatamti, isheen kaan immoo hin dhiifamti. Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektanii dammaqaa. Ameen. Namni kamiyyuu jasaa walirra buufatee Waaqayyoon haa kadhatu. Daqiiqaa lama Waaqayyoon sagalee kanaaf kadhannee an baay'ee isinirran tursu waan gooftaan nutti dubbatu galgala kana dhaggeeffannaa. Waaqayyo galgala kana sagalee sii qaba. Namni dhaga'uu dhufte yoo jiraatte yeroo dabarfannaa namni hin dhufne aduu dhiisifannaa namni hin dhufne Waaqayyo galgala kana waan sitti himatu qaba. Waaqayyo galgala kana waan sitti haasaatu qaba. Karaa kee kan si qajeelchu lafa kuftee kan si baasu abdii kan sitti horu sagalee Waaqayyo galgala kana dubbii sii qaba. Mucaan Waaqayyo yoo jiraatte namni dhageessu abbaan kennu Waaqarraa galgala kana sagalee sii qaba. Si jajjabeeffachuu barbaada, si ururfachuu barbaada, sagalee abdii sitti barbaada, lafaa si gaafachuu barbaada, si dammaqfachuu barbaada abbaan kee. Dunuunfadhaa dubbadhaa Waaqayyootti. Hallelujah. Goksansa gadi fagoodhaani gadi garaa nageesse. Goksansa gadi fagoodhaani gadi dammaa nageesse. Uffattee mitiin qullaa kee uffattee mitiin saphattee tuwa waliin wal'aansoo qabdeetu. Jerukoti baay'ee dadhabde uffattee miti qullaa uffattee miti saphatte du'aatti wal'aansoo qabdeetu kanko jerukoti baay'ee dadhabde. Akkaatii galaana normaa kan lammii dubbatuuf dhabee Anin booneen addeeffamtee mati dhugaan kees toorarraa dhabee Gabinkeetti na yaachisaa na urgoofama dhumaan koo si qotee boonaa baasee ziiraa hidda hundeen koo Gabinkeetti na yaachisaa na urgoofama si qotee boonaa baasee ziiraa hidda hundeen koo wanta naannootti dubbatamu miti taatee gaggabaabaa garaa koo si gaafatu ciniinsuu kee fannoo gubbaa wanta salphaatti haasamu miti taatee gaggabaabaa garaa koo si gaafatu ciniinsuu kee fannoo gubbaa. Oksasa gadi fagoodhaani
galanni siifatamu. Dhoksaa isaatu gadi fagoodha akkasitti obboleessa kana asiin geesse. Dhoksaa isaatu gadi fagoodha obboleetti fuula kee dhaabattu akkasitti har'aan geesse. Kan koyyuu dinqiidha gargaarsi kee. Maqaan kee agalateeffamu. Maqaan kee agalateeffamu. Namni hin jiraattanitu jedhu jiraanneerra. Seexanni har'aan geessitu jedhu har'a geenyeerra. Dhoksaa isaatu gadi fagoodha. Kunoo nama har'a gaheetu galata siin jedhaayira. Kunoo nama fayyatu galata siin jechaayira. Yesuus yaa galatu. Yesuus yaa galatu. Gadi fagoodha. Gadi fagoodha. Barbaacha keetu. Gadi fagoodha. Jaalala keetu. Gadi fagoodha. Araara keetu. Gadi fagoodha. Geggeessaa keetu. Akkasitti nama baattu. Akkasitti nama dhaabattu. Akkasitti nama geggeessitu. Akkasitti nama oolchitu dinqiidha. Si haa galatu. Hilarraba sheefaalorati ani nagangoba. Terraba shifaalarati nama antobabaya. Dinqiidha gargaarsi kee. Dinqiidha jaalalli kee. Warri ati hambaa goote hambifte kunoo jirra. Salphina balaaramnee jirra. Du'a balaaramnee jirra. Layyoo balaaramnee jirra. Qorqobaatu kan keeti siif haa ta'u. Inni harkisaa fayyaa Yesuusiif galataa fidu. Ulfaadhu. 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 Hindumu kan keenu harkaa. Amma immoo kunoo fuula kee jirra. Sinqaran dhayyasa mirga abbaa kee jirtu Yesuus. Galgala kana nama walitti qabdee akkasumaan hin gashitu. Sagalee kee waama lafa kanarratti. Sagalee kee waama qilleensa kanarratti. Sagalee kee duraa gaalatu lafa dha'a. Sagalee kee duraa dachaatu ol ka'ee dhaabata. Sagalee kee duraa galaanatu marga hirama. Sagaleen kee akka makakkaa galgala kana hanufu. Lafa kufanii dhalota kana kaasuudhaaf. Lafa rafanii jiranii dammaqsuudhaaf. Lafa dadhabanii humnaan fiigsisuudhaaf. Sagaleen hanufu. Sagaleen hanufu. Wanti sagalee kennu mormu yeroo kana lafa jiru kan hidhame haa ta'u. Baharraa hidheera. Kaabarraa hidheera. Lafa jala qilleensarraa hidheera. Fallaan sagalee kee haa hidhamu. Nama keessa taa'ee kan hojjetu haa hidhamu. Poleettii keessa taa'ee hojjechuuf kan dhufe haa hidhamu. Poleessa keessa taa'ee hojjechuuf kan dhufe hidheera. Maqaa Yesuusin hidheera. Humnaan sagalee kee waan nuti dubbattuuf ulfaadhu. Keessa kabajamaaf jedhi ameen. Gooftaan goosina eebbisu noora. Meemee warra Waaqayyoon jaallattan sagalee isaa dhaggeeffachuun barbaaddu Waaqayyo dubbii isinii qaba. Haaleluyyaa. Daqiiqaa baay'ee isin irraan turu. Waanuma gooftaan laphee koorra kaa'ee gabaabsee isinitti dubbadhee sagantaa isa itti aanutti darbina. Kutaa nama isiniif dubbisee Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 namoonni macaafa qulqulluu qabdan baafachuu dandeessu. Namoonni isin bira hin jirre immoo qalbii keessan as ergisaatii adaraa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadha. Adaraan qabu sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuuni abbaatu yoo ofii jedhe dhaggeeffata. Namni bakka namaa bu'uu hin danda'u. Obboleettiin bakka namaa buutu, obboleessi bakka namaa bu'u. Abbaa matu mataa isaaf qoricha. Kanaafi ofii keenyaaf jennee dhaggeeffanna jechuu barbaachisan sagalee Waaqayyoo. Yeroo baay'ee namni waan darbu waan aduu jalaa waanuma muraasaaf girgira. Waanuma muraasaaf iddoo qaba. Olaantummaa jireenya namaa keessaa sammuu namaa keessaa olaantummaa kan qabu waan yeroo muraasaati. Garuu yeroo keenya laachuu fi kan qabnu umurii keenya wajjin dabarsuu kan qabnu bara keenya laachuu fi kan qabnu mana keenya keessaa jireenya keenya keessaa olaantummaa laachuu fi kan qabnu sagalee Waaqayyoo kana ta'uu qaba. Kanaaf yeroo keessan kana qisaasessuutu hin taane waan dhuftaniif dhimma baafachuudhaaf sagalee kana dhaggeeffadhaa jechuu barbaaditanii kun hiriyaa dhugaa namatti hafudha. Kan haalaan namarraa jijjiiramnedha. Kan nama dhiisee hin baqannedha. Kan amala namatti hin jijjiirannedha. Namni isa kana dhaga'u gammachuu qaba.
Haleluuyaa. Namni isa kana dhaga'u, namni isa kanaaf jira, namni isa kana keessa jiraatu gammachuu qaba, abdii qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela Yohaannis, Wangeela Maatewos 24:36 qabeen dubbisee irraan deebi'a dubbii kana. Dubbii namatti tolu dhaggeeffadhaa sirriitti. Yesuus dubbata. Yesuus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka. Anuun beekachuu barbaadeeti Yesuus. Ergamoonni Waaqa irraa guyyaa kana hin beekani. Ilmis ilma jechuun ofiisaan jedhachuudha. Ilmis guyyaa kana hin beeku. Bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Bara sana bishaan badiisaa dura amma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaa turan. Isaan amma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Gaafas namoonni lama lafa qotisaatti hin argamu. Inni tokko hin fudhatama, inni kaan immoo hin dhiifama. Dubartoonni lama agaadaa guutti hin daabu. Isheen tokko hin fudhatamti, isheen kaan immoo hin dhiifamti. Kanaafis gooftaan keessan yooma akka dhufu hin beektanii dammaqaa. Abbaan manaa halkan keessaa yeroo hadduun itti dhuftutu beekee hin dammaqaa. Mana isaas hin qochisiisu ture. Kanas immoo yaadadhaa. Kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'a. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatanitti hin dhufaa jedha. Dubbii kanarra dhaabadhee mana ture akkas jedhu walii wajjin dammaqaa ta'iitii jiraadha. Al tokko nama si bira jiru waanaan jettu. Akkas jechuu kanallee baay'een jaalladhu baay'isus nama si bukkee jiru al tokko itti bu'aatii dammaqaa ta'iitii jiraadhuudhaani. Mata dureen galgala kana dhaga'uu dhufedha waan ta'eef dabalaatii dammaqaa ta'ii jiraadhuudhaani. Cimaan mata duree sammuu namaa keessaa seentu jedheetan dammaqaa ta'ii jiraadhu. Mata duree jettu qabattu kutaa kana Yesuus dubbata. Guyyaan tokko akka jiru dubbata. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Guyyaan tokko akka jiru. Guyyaa kana eenyuyyuu akka hin beekne. Waaqayyo abbaan qofti akka beeku. Ergamoonni Waaqarraa akka hin beekne. Ilmis ofiisaa Yesuus Kiristoos guyyaa kana akka hin beekne dubbata. Bara Nohitti akkuma ta'edha. Bara Nohitti maaltu ta'e? Bara dhufa ilma namaattis akkasuma taa'e. Achan sin deebisa gara kakuma bara Nohi akkuma ta'e isa jedhu kana. Bara Nohi jal'inni namootaa lafarratti gaafa waan baay'ateef. Namoonni Waaqayyoon dhaga'uu caalaa yaada mataa isaanii waan dhaga'aniif. Namoonni Waaqayyoon kabajuu caalaa ofii isaanii walii isaanii jireenya biyya lafaa jireenya aduu gadii kanaaf ittoo waan kennaniif Waaqayyo Waaqarraa ilaale. Qooda qajeelummaan lafarratti baay'achuu qabu jal'ina lafa guutu. Qooda namni waan gaarii hojjechuu qabu namni waan jal'aa hojjetu lafarra guutu. Waaqayyo teessoo isaarraa ka'ee hin aare bara sana. Nama uumuu isaatiif gaabbilutti dhaga'ame. Maaliif namni Waaqayyooti dadhabee uume maal duwwaa waan ta'eef jal'aa duwwaa waan ta'eef. Qooda gaarii godhu qooda Waaqayyoof jiraatu dhaloonni waan biraaf jiraachuu waan jalqabeef. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhiisee, waa'ee Waaqayyoof jiraachuu dhiisee, waa'ee wal fuudhuu, waa'ee mana ijaaruu, waa'ee heerumuu kanatti deebi'e namni. Biyya jallate keessaa, biyya bade keessaa silaa Waaqayyo nama dhabu Nohiin argate Waaqayyo. Guyyaan tokko akka jiru Nohitti hime Waaqayyo. Guyyaa tokko dhufaati. Dhaloota lafarraa kana nan balleessaati. Ati garuu akka ooltuuf markaba soqotutti jedhe. Sagalee kana wal bukkee qabaati ilaalaa. Bara Nohitti akkuma ta'e. Isa gooftaan Yesuus asitti dubbatu kana. Isa bara Nohii sirriitti maayee. Hin dubbatamee hin raawwatu se'ani. Markaba tolchadhuutiin jedhe. Dhaloonni yeroo sana jiru itti qoose Nohitti. Namicha gowwaa kana. Amma muka soofu hojii hojjetatu. Namicha gowwaa kana. Amma dadhabu amma umurii isaa achitti balleessu. Akka keenya hin fuudhu. Akka keenya waan biraan hojjetu.
akka keenya waanuma aduu keessa jalaa kana hojjetee hin gammadu miiraan qabu inni waan jedhan fakkaatu. Nuyi garuu Waaqayyoo waan dhaga'eef markaba soofa. Yeroo isaa Waaqayyoof kenne Waaqayyoon dhaga'e oduun dhaggeeffanne nama dhaggeeffanne isa Waaqayyoo jedhe eeggachuudhaaf qobaasaa markaba suquu jalqabe nuyi. Utuutti qoosanii tuujjechatti hin jedhanii utuutti uffatanuu utuu gowwaa ta'ee jiru nama bukkee jechuudha. Isa Waaqayyootti hin jedhe hojjete maaltu ta'e ree? Guyyaan Waaqayyo jedhe hiyamne hin dhufe. Waaqayyo akkuma dhaloota kana nan balleessa jedhe wanti Waaqaa banee bishaan gadi gadhiise lafa baqaqsee bishaan asii ol gadhiise irri lafaa kun bishaan hin guute. Nuyi maatii keetti galfadhu markaba keetti jedhen namni Waaqayyoon dhaga'e namni Waaqayyoof jiraate ooluuf jedha baraaramuuf jedha salphina jedha ooluuf jedha badiisa jedha. Sababa maalii? Sababii Waaqayyoon dhaga'ee jiraachaa tureef sababii Waaqayyoon dhaga'ee hojiirra oolchaa tureef ammoo balaa jedhaa miliquuf jedha nuyi. Sassaabbadhu maatii kee egaa hoyyerichi ga'eera. Maatii isa sassaabbatee bituutti naqee harki Waaqayyootti qollafe. Yerootu ga'e gaafa bishaan amma inni morma isaanii ga'utti iyyuu hin qoosu dhaloonni yeroo sana. Bara keenya har'aa kanatti fakkaata. Bara keenya har'aa kanatti fakkaata. Bara utuu namni sagalee Waaqayyoo dhaga'u qoosu. Bara utuu namni sagalee Waaqayyoo dhaga'u sobu. Akkas fakkaata. Amma inni morma ga'utti dhaloonni sun of hin barre. Dhumarra gaafa lubbuutti ta'u nuyi nuubani. Nuyi silaan nuubanne malee ati dhuguma Waaqayyoon dhageessee isa Waaqayyo siin jedhe hojjechaa turte ooluu kee argineerra baraaramuu kee argineerra. Egaa nu oolchennaan waan godhu qabarka Waaqayyo cufe sinii banuu hin danda'u ol sin seensisuu hin danda'u. Yeroon sinitti darbeera yeroon sin qabdan amman turre kaleessa yeroon qofaa koo rakkachaa ture na gargaaruu qabdu ittootti gooluu galtanii ooltan tolfachuu qabdu turtanii barfattanii ture. Sanaa booddee nuyi badiisa sana keessaa baraarame maatii isaa wajjin sababa maalii? Sababa Waaqayyoon dhaga'eef hin baraarame. Kun isa kanaa ta'u miti isa ta'ee darbedha. Nama masanitti. Egaa akkas jedhe Gooftaa Yesuus bara nuyitti akkas ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma taa'e. Bara dhufa ilma namaattis akkuma yeroo sana namni utuu dhaga'uu bade akkuma yeroo sana iddootti ooltan qopheeffadhaa utuu hin jedhu namni na dhaga'uu didee yaada mataa isaa jiraate nuyi maatiin isaa duwwaa oolanii sana ta'uuf jira bara sanatti si'e. Barri kun ta'ee dabaree dhufaa isa jiru sinitti maayira. Barri ilma namaa kun dhufaa jira. Barri ilma namaa inni nama sinitti maayiru kun isa yeroo nuyi sana ta'ee darbe miti. Isa kanaa ta'uuf jedhudha. Har'a hoo nuyi lafarra hin jiru. Eenyutu jiraree anaaf namoota iddoo kana jirtantu lafarra jira. Waan sagaleen Waaqayyoo dubbatu kun ta'uudhaaf jira. Guyyaa tokko inni sagaleen Waaqayyoo jedhu kun ta'uuf jira. Guyyaa ilmi hin beekne kun, guyyaa ergamoonni hin beekne kun, guyyaa raajoonni hin beekne kun, guyyaa Waaqayyo qofaan beeku kun dhufuuf jira. Egaa guyyaa kana gargaaramuudhaaf, guyyaa kana ooluudhaaf, guyyaa kana iddoo qopheeffachuudhaaf, guyyaa kana iddoo gooluu argachuuf maal gochuu qabna ree? Qophaa dammaqaa taanee jiraachuu qabna. Yoom har'a. Ufumaan isinitti yaadamu isinii galaadha dubbiin. Yoom isinii galaadha. Qayyo isin eebbisu. Yoom qophaa'uu qabna? Har'a qophaa'uu qabna. Dubartoonni lama jedhe Gooftaa Yesuus. Dhagaa daakuutti daakuu daaku. Tokko biraa sokkiti tokko moonaaf jedhe. Lama ta'anii boqonnaa qotu daboo ta'uu gargaarsa ta'uu hin beeknu. Tokko hin hafa tokko hin deemaa. Maaliif hafe maaliif deeme? Inni deeme ituu isa hojjetuu qophaa'ee jiru. Utuu baratuu isa qophaa'ee jiru.
utuu daldaluu isa qophaa'ee jiru Waaqayyoon yaadachaa isa baatu, Waaqayyoon yaadachaa isa hojjetu, Waaqayyoon yaadachaa isa hawaasa keessa biyya keessa jiraatu isa na inni deemu inni hojjetamu inni hafuuroo isa rafee jiru dammaqaa isan ta'an qophaa'aa isan ta'an maal jedha mul'ata Yohaannis 3 keessaa ati yookiin buluqaa miti yookiin immoo diyallaa miti. Inni hafu kun isa akkasii jechuudha. Yookiin bulluqaa miti yookiin immoo qabanaa yookiin immoo diyallaa miti. Waanti isaa kan hin beekamne agaagulaa wayii jechuudha. Amma akaayii tokko yoo nyaatanii akaayii sirriitti akaa'ame diimateen akaa'amu caccabu burkutu namaa nyaatu. Inni Tokko akka affeeloo wayii godhanii ina foomnadhan immoo agar macaa wayii namaasiin cabu calama lamaa namaa keessa gangalatu waan iddoon ga'in jechuudha. Agaagulaa wayiitu wanti keeyyuun beekamu jechuudha. Yookiin bulluqaa miti yookiin dammaqaa miti yookiin isa qophaa'ee Waaqayyoon eeggatu miti yookiin immoo gara sanatti hin godhu. Waaqayyo akkas ta'uu anaaf isiniin abaraaru. Mirga keessa mirgaa ol gaafadhaa. Waaqayyo agaagulaa si abaraaru. Waaqayyo baratti gortuu wallaalu si abaraaru. Haleluuyaa. Inni ol kutamu gaa isa qophaa'ee Waaqayyoon yeroo hundumaa eeggatudha. Akkuma amma isiniin jedhe guyyaa yeroo isaan beekamne kun dhufuudhaaf jira. Hin beeknu garuu amman yeroo karaarra deemu na yaadadha, yeroo rafu na yaadadha, yeroo taa'u na yaadadha. Maaliif ganama ta'ee hin beeku, galgala kana ta'ee hin beeku. Guyyaan tokko garuu jira. Guyyaan tokko garuu jira. Amma waan isin dhibu sammuu namaa keessaa waa'ee akkasii nageessan. Bara dhufu hojjetan galaa, bara dhufu kanan hojjedhaa, bara dhufu kanan godhaa isinitti haasa'a malee namni yoo Waaqayyo jedhedhaan illee macaafa qulqulluun sammuu namaa keessaa waan akkasiin argitan waa'een jireenya bara baraa sammuu namaa keessaa dilee ta'eera. Waa'een deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sammuu namaa keessaa iddoo dhabeera. Maaltu kana godhe? Yericha kana godhe? Seexana kana godhe? Kan isaa godhachuudhaaf galgala kana garuu sammuu keessan waa'ee jireenya bara baraa waa'ee deebi'uu gooftaa keessan Yesuus Kiristoosin akkasiin guutamtan isin irrattan dubbadha. Qalbiin keessan deebi'ee dhufu Yesuusin haa guutu. Haleluuyaa. Yeroo nuyi dammaquu qabnu obboloota koo yeroo kanadha. Wangeela Maatewos 25 barbaadanii tole gooftaan isin beeku kaleessa garuu eegaa turan hin dhufananii eegaa turan dubartoonni warri 5 abshaa gowwaasuun harkaa dhume garuu yeroo isaan hin beekne yeroo isaan hin eegne dhufe yeroo isaan harka duwwaa. Kanaaf yeroo hundumaati yeroo nuyi qophoofnu bar tokko qophoofnee bar tokko laafna miti. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Yeroo nuti qophaa'uu qabnu obboleessa koo yeroo hundumaati. Obboleettii koo yeroo nuti dammaquu qabnu yeroo hundumaati. Halkaniif guyyaa hin qabu. Bonaaf gannaan qabu yeroo hundumaati. Yeroo nuti qophooftee gooftaa kee eeggachuu qabna. Sammuu kee keessaa baduu qabu yeroo hundumaa. Sababni isaa galgala keenya nu dhiba waan ta'eef. Dhimmi galgala keenyaa dhimma jabaadha. Namni biyya lafaa kanarra tokko jiraachuuf jedhee jireenya lama lama. Yeroo akkasii jedhu jireenya gabaabduuf jedhee jireenya isaa bal'aa umurii baay'ee jiraatamu jireenya bara baraa sana keessaa alaaf baasa. Galgala kana garuu abbaan keenya waaqaraa akkasiin jedhu rafaa kan hin taaneef Ottagataa taatee mootummaa isaa keessaa akkati hin dhabneef naa dammaqi mucaa gorsiin jedhaa jira Waaqayyo. Naa dammaqi, naa qophaa'i, naan dhufaa. Haleluuyaa.
Mee akkasana dubbadhaa Yesuus koo hin dhufaadha. Haala kee irraa keessaa si baasuuf Yesuus hin dhufa. Mee dubbii tokko isinii dubbisa.